wallahi isin nama qulqulluu taanaan rabbiin haqqii keessanii karaa kamiin illee haqqii keessanii numa isinii deebisa. Haqqi namaa rabbiin biratti wallahi hin badu. Imimmaan hadhaa kan gammachuutillee kan gaddaatillee maaliif akka bohaarus hin beeku garuu gaddaaf gammachuudhaan wal qabata. Inni maali mana hojjedhu kanatti beetasaba qaallittii kootiis karaa abbaa manaasiitiinis Itoophiyaa baay'eetu jirra. Torbee keessa guyyaa 4 guyyaa 5 kan wal arginu. Jara keessaa jarri soddaa ijoollee nama lamatu jiranii jechuudha. Hin beektanii jara soddaannaan jedhu nama lama jiranii siin tokko waggaa tokkoon dura galuudhaa kaatee jara keessaa immoo kan tasa miidiyaa fayyadamu ana kan viidiyoollee fuudhaan bahee kana poostii godhu ana hin beekan araboonni koollee jechuudha. Waan tokkoon isinitti hima waan isin natti goote keessaa wallahi jechuudha waan sadii kan silaa aramni yoo barbaadde mormana irraa fuutee yookaan immoo mana hidhaatisa tottorsisiistee yookaan immoo hojii korra na baastee akka lameessaa biyya arabaa hin nadhina gochuu dandeessi turte jechuudha. Waan kanarratti waan hin kana sana dheessititti hawwiti. Tokko keessaa maa inni qaallittiin mucaa sanaan qaabafatti qeensa harkasii wallahi qeensi harkasii mul'atu jechuudha. Isii mataa duwwaa Jaappooniidhaan isiidhaa jiru footoon si poostii godhama. Ana rabbitu na argeessatti akka poostii godhamte hin beeku. Isin warri na hordoftanullee ilaaltanii takkaa ijoollee arabaallee waraabeen gadhiisuwan. Taani araboonni kan biraa arganii footoo kana qaallittii siitti ergani. Kan viidiyoo bahee waraabu anaa jiituudha jette fidde. Jiituudha jedhamee balaan bu'ee araba kan koo qofatu hin taane beetasabni fayyaa natti garagalee saree godhanii ijoolleen as keessatti. Waamee isa kaan isinitti himuu hin danda'u wallahi jechuudha. Takkaa hiriyoota kan koo tokkotti waan kana hin himne. Waggaa fayyaa ituun boohe rabbii koo kadhu. Yaa rabbi haqqii koo naa baasi jedhee ituun boohu. Akka namaatti miti kan waggaa tokko hojii hojjedhaa ture. Akka namaatti miti kan sammuudhaan hojii hojjedhaa jiru. Wallahi ituun halkanii guyyaa sagadee rabbii koo kadhu. Yaa rabbiin jedhe yoo dhugumaan si biratti haqqii namaan badu ta'ee ituu lubbuun jiruutu aramni kun arganu haqqii kan koo naa baasi jedhee mucaa sanatti kadhe jechuudha. Garuu wanti mucaan sun natti gootee jireenya koo keessatti takkaa namni natti godhe isin jiru. Rabbiin na arga takkaa nama miidhee dhiyaasabee hin beeku. Innaa mucaan sun biyya galtee deebitee wallahi nan gaabbe jechuudha. Mucaa sana dhugaadhaa waan baay'ee natti goote ana rabbiin na beeka keessa kan koo. Rabbiin garuu isin qulqulluu taanaan haqa namarraa ofeennaan wallahi guutummaan guututti rabbii keessanitti amantanii rabbitti hoggannaan rabbiin yoomillee isin hin gatu na amanaa. Yoomillee dhugaan keessan guyyaa lamaan bulu. Waggaa kan akka kana na gootee waggaa fayyaa nama raachitee araboota biratti akka namaatti miti kan hin jiraadhaa ture. Takkaa hiriyoota koo tokkotti kana sana dheemadhee hin beeku. Garuu mucaan sun ji'a tokkitti biyya teessee addeebitee hadha kunoo wallahi kana jedhee kan isinitti himuu hin dandeenye balaa jechuudha. Rabbiin birattis nama birattis araba birattis isii fokkisiisu rabbiin isiirra kaa'ee kunoo ammarra jirti jechuudha. Wanti dubbachuu dhufe maayin adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina. Adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina. Dhugaadha mucaan sun wanti siinatti gootee yoo malqiyaamaa dagachuu hin danda'u gocha mucaa sanaa. Rabbiin na arga takkaa takkitteessa jarrillee zariidhaan Oromoo ta'uudhaan da jibbanii aniif Oromootti walitti buusanii maal jedhanu takkaa wallahi an rabbii koo tokkicha keessa koo argaa hundayyuu tokkummaan hin jaalladha nama namummaa isaatti hin jaalladha takkaallee nama amantaan qoodee jibbee maal hin jedhu zariinyatiin tokko na keessa hin jiru alhamdulillah. Rabbiin garuu haqqiin kan koo ifa ba'uun isaanitti tolee garuu wanti mucaa sana irra ga'e immoo na gube wallahi erga kadeessaatii nan booha garaana nyaatte jechuudha. Maaliifi adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina. Sardamtanii illee adaraa ofii keessanii qulqulluu ta'uu jettanii nama qulqulluu maqaan baasina wallahi na amana yoo nama miitanii rabbiin guyyaa lama bulchuu isinitti deebisa. Nama qulqulluu miinaan isinitti deebi'a waan isin namatti yaaddanii sanaa olitti rabbiin isinitti deebisa. Adaraa rabbii rakkina yoollee waa dogongora keessan sana amanaa fudhaa malee dabarsitanii nama biraarran buusina. Kushinaa keessan jira wallahi viidiyoo kana kan hojjechuu barbaade ijoolleen baay'ee waliin hojjettan jirtanii mana tokko keessa amma mana tokko hojjennu mucaa kanaan torbee keessa guyyaa lama yoo wal argineedha.
garuu rabbiin gatee nama hin gatu. Rabbiin haqqi namaa lafan buusu jechuudha. Kannaa mucatti ilaalee rabbiin kadhaa fi garaana nyaattee wallaahi garaana gubate sasiin natti goote irra sasiin taate na gaddisiisee hamman illee mimmaan buusee rabbii koo kadhee simcaa sanatti haqqii koo naa baasee nan gaabbe wallaahi nan gaabbe. Innaa sardamtanii rabbitti waliin kennatina sin fayyadee deetanis ni hojjedhe viidiyoo kana.